Faano dabalate gartuuleen finxaalayyi Amaaraa sadarkaa kanaan kan gahee Bilisiginnaa Oromiyaa akka ta'e hayyoonni himan. Hayyoonni OMN yaada isaanii kennan Bilisiginnaa Oromiyaa masaraa biyyaalessaa keessa siidaa cunqursitoota dhaabuun jara jajjabeessuu jalqabe jedhu. Erga sirni kun humnoota finxaalayyii kanneen waliin ta'uun badii guddaa uummata Oromoo irratti dalagaa turuu kan ibsan hayyoonni faanoo leenjisuu fi hidhachiisuun sadarkaa kanaan kan gahee sirnuma kana ta'uu dubbatanii jiru. Yaasin Hasan dabalata oduu kanaa qopheessee jira. Humni finxaalessa faannoo akkasiin leenjisanii hidhachiisanii daangaa Oromiyaa sarbuun kuma dhibbootaan uummata Oromoo wayita buqqisu lafa bal'aa wayita qabatu qulqulloota haala suukanneessaa wayita fixu mootummaan taa'eetuma ilaalaa ture jedhu. Kanaaf immoo taateen godinaalee Horroo Guduruu Wallagga Bahaa Shawaa Bahaa Boosatii fi Fantaallee Shawaa Kaabaa Dharraa fi Qimbiibita ragaa qabatamaadha jedhu hayyoonni yaada kennan. Amma humni kun inumaayyuu mootummaa buufnu malee sadarkaa jedhu irra jiraachuu eeranii Bilisiginnaan Oromiyaa har'allee bakkuma durii jira jedhu. Har'as uummata Oromoo hidhuu irraa duubatti hin jenne yeroo muddamaa kana keessattillee amantoota Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa mirga isaaniitiif falman hidhuutti ko'oomaa jiraachuu akka fakkeenyaa kaasu. Mootummaan Bilisiginnaa fi humnoonni faannoo galmi isaanii sirna moofaa deebisanii dhaabuu yoo ta'u garaagarummaan isaanii ammoo faannoon guutumaan guututti Bilisiginnaa Oromoo ta'an dabalatee Oromoo waan ta'e biyya Itoophiyaa jedhamtu tanarraa duguuguudha. Dr. Bayaan Asooba akkana jechuun fuula Facebook isaa irratti maxxansan PP'n ammaan dura kan jedhan faannoo wajjiin garaagarummaa ajandaa hin qabnu jechaa akka turan hima. Ammallee garaagarummaa ajandaa qabna jedhanii hin dubbanne jedhu. Lachuu leelliftoota Minilikii fi saamtota akka ta'an Dr. Bayaan Asoobaa fuula Facebook isaanii gubbatti himan. Kan biraa rogeessi siyaasaa Girmaa Guutamaa akkana jechuun fuula Facebook isaa gubbatti maxxanse. Barri badhaadhinaa kun warra qabsoo sabaatiin dura awwaalaman boolla isaanii keessaa dhukkee shamaa urgufatanii akka ol ka'an gochuu qofa osoo hin taane lubbuu horatanii akka saboota irratti diddiganiif haala mijeesseefii jedhu. አዘዞ የተያዘው የጋላው እና የትግሬ መኮንን ተብዮች ስለዚህ ጣምራ ጦርነት ነው አማራው ላይ በማድረግ ላይ ያሉት ምንም ሊያቆሙት የማይችሉ ዛሬ ብቻ አይደለም በታሪክም ታይቶ ይታወቅ እንደነበረው አማራ ይቆጣ እንጂ የፋኗ መሰራረት ምናልባት ከግራኝ ጊዜ ሳይመጣ ቱርኮች ግራኝን ባሰማሩበት ጊዜ ከዚያ ጊዜ እስከዚያ ጊዜ ድረስ እንደምታውቁት አባባሪው በገለጹ ስንት ላይ ከአስሩ አንዱ ነበር አርበኛ የነበረው የኢትዮጵያ ሰራዊት ያው በዛ ጊዜ በርካታውም አማራ ነበር የቀረው አይዋጋም ነበር ለዚህም ነው ጋር ላይ እየገሰገሰ 700 ኪሎ ሜትር የኢትዮጵያን ድንበር ጥሶ ወደ እንትን ሊገባ የበቃው የሚከላከለው ሰው ስላልኖረ ዛሬ ግን Bilisiginnaan aangoo siyaasaa bulfadhaa jettee deeggarsa warra kanaa qabattee uummata Tigraayitti lola labsuudhaan waan hin taane goote jedha rogeessi siyaasaa Girmaa Guutamaa fuula Facebook isaa irratti maxxanse. Faannoon akka gocha gara jabummaa hojjetan morma muraa qaama saalaa fi harma muranii geerraruu kan hayyameef mootummaa Bilisiginnaa ta'us amma garuu mootummaan biyya bulchu kana achirraa balleessuuf karoorfataniiru. Obbo Amaan Kadir Kamsaree gama isaaniitiin faannoo sadarkaa kanaan kan gahe Bilisiginnaa dhuma jedhu. Faannoo fi Bilisiginnaan walumaa yakka hedduu dalagaa akka turanis Obbo Amaan dubbataniiru. Gartuun finxaalayyi Amaaraa biyyattii keessatti olaantummaa saba tokkoo kabachiisuun saboota biroo immoo balleessuu fi akka fedhanitti bitanii bulchuu karoorfatanii kan hojjetaa jiran ta'uu miseensonnii fi deeggartoonni garee kanaa dubbatu. Gareen kun Itoophiyaa jechuun Amaaraadha, Amaaraa jechuun Itoophiyaadha jechuun saboonni biyyattii keessaa kan biroon biyya akka hin qabnetti ilaaluun olaantummaa sana durii fi garee tokko kanneen leellisanidha. Jibbiinsa sabaa fi sablammoota biyyattiif qaban ifatti miidiyaalee isaanii lallabaa jiru. Wabii Xilahuun bal'inna oduu kana qopheessee jira. ኢትዮጵያ የአማራ ነው። ሌላው ግን ኢትዮጵያ ሊሆን አይችልም። 4 ኪሎ መግባት እንችላለን። 4 ኪሎ ገብተን በእኛ ኮንዲሽን እኛ በምንፈልገው መንገድ አዲስ ስርዓት እንመሰረታለን። ምንም ጥርጥር የለውም። አማራ አሁን ዛሬ አይተሻል። ኖር ሁሉ እየተርበደበደ ነው። አማራ ጠቅላላ ተቆጥቶ ሲነሳ አሁን እርቅ ሽማግሌ ይሄ የፍርሃት ምንጭ ነው። አገር በሙሉ ተነቃንቋል። ኢትዮጵያ ማለት አማራ ነው። አማራ ማለት ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያን እዚህ ያደረሰው አማራ ነው። ኢትዮጵያዊነትን ዲፋይን ያደረግነው እኛ ነን። ኢትዮጵያዊነትን ለዓለም ውስጥ ያስታወቀን እኛ ነን። አንድም ብሔረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድም ብሔረሰብ ኦሮሞማ ሆነ ትግሬ ሆነ አፋር ሆነ ማንም ኢትዮጵያ ሊሆን አይችልም። አይሆንም ነው አይቻልም። ባውንደሪ እንኳን የላቸውም። sochii naannoo Amaaraa keessa deemaa jiru biyya alaa isaanii adda durummaan kan qindeessaa jiran keessaa Shaalaqaa Daawit Waldegoorgis Itoophiyaa keessatti saboonni biroon of danda'anii mirga ofiin of bulchuu mirkaneeffachuu danda'anii jedha. Kaayyoon garee finxaaleyyii kana aangoo biyyattii of harka galfachuun saboota biroo bituun sirna durii kan sabaaf sablammiilee irratti duguuggaa sanyii raawwate deebisanii ijaaruu akka ta'e ifatti dubbatu.
Gareen finxaaleeyyii kun aangoo biyyattii erga to'annee booda teessoo siyaasaa saboota biroo Finfinnee keessaa yoo baadne malee Amaarri nagaan jiraachuu hin danda'u jechuun sochii naannoo Amaaraa keessatti taasifamaa jiru jajjabeessuuf deeggaruu irratti argamu. Oromoo dabalatee saboota biyyattiin diinota keenya gurguddoo jechuun Itoophiyaan Amaara malee jiraachuu akka hin dandeenyee fi eenyummaa biyyattii addunyaatti baasee kan beeksise Amaaradha jedhanii amanu. Akkaataa ittiin teessoo mootummaa federaalaa to'atanii fi sanaa booda saboota biroo akkamiin cabsinee akka duriitti binnaa kan jedhu irratti hayyoonni isaanii qorannoo gochuun hojjechaa jiraachuu Shaalaqaa Daawit Walde Goorgis hima. Galmi isaanii 4 kiiloo ta'uu kan himu namni kun gama biraan immoo kaayyoon fa'annoo hidhachiisu diina uummata Amaaraa biyyattii keessaa qulqulleessina jechuun diinonni Amaaraa saboota biroo akka ta'an dubbata. Hooggantoonni humnoota siyaasa finxaaleeyyii Amaaraa biroon akkasumas aktiivistoonni fi miidiyaaleen finxaaleeyyii biroonis ejjennoo wal fakkaataa qabaachuu irra deddeebiin ibsaa turan. አንድን ጦርነት ድል ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ ጥላቻ ነው። በጥላት ላይ ጥላቻ መፍጠር መቻል አለ እና በደንብ የሚንገበገብ አሁን እዚህ ስታነሱት እንደነበረ ህዝቡ ወደዛ መምጣት አለ። ጥላቻ፣ ምሬት፣ ሰቆቃ፣ ልቅሶ ደግሞ መሆን የለበትም። ወኔ ከዛ ተነስቶ ይሄንን ሰይጣን ማጥፋት አለብኝ የሚል ወኔ ተነሳሽነት ማዳበር መቻል አለበት። ሁለተኛው ፖይንት ይሄ Obbo Yohaannis Bu'aayaaloo qondaalli bilchiginaa Amaaraa fincila naannoo Amaaraa deeggeraa jiran immoo saboota biroo jibbuun haalaan barbaachisaa fi injifannoo kan argamsiisu ta'uu dubbata. Saboonni biyyattii diina Amaaraati jechuun diina irratti injifannoo guddaan jibba agarsiisuudha jedha. Dabalataan immoo sochii naannoo Amaaraa keessatti taasifamaa jiru waraana irratti hirmaachuu fi maallaqa baasuun tumsina jechuun jibba Oromoof saboota biroof qabu akka seexanaatti isaan balleessuu qabna jechuun ibsa. Hokkorri biyyattii muddama keessa galche kun lafa jalaan kan itti qophaa'amaa ture ta'uu namoonni sochii garee finxaaleeyyii Amaaraa kana hooggananii fi deeggaran dubbachaa turaniiru. Dhiyeenya kana Ameerikaa Waashingtan DC'tti maqaa Grand Amara Convention kan jedhuun Ameerikaa fi Awurooppaa keessaa wal waamuun ibsa balaaleffannaa uummata Oromoo fi saboota biroo irratti kennaa turan. Mootummaa amma aangoo irra jiru aangoo irraa buusuun dirqama ta'uu irratti walii galuun aangoo irraa buusuuf tooftaawwan fayyadamuu qaban tarreeffataa turan. Karaa namoomaa, karaa seeraa fi karaa uumamaatti fayyadamuun mootummaa aangoo irra jiru aangoo irraa buusuun akka barbaachisu irratti waliif galaniiru. Amaarri ijaaramee hidhachuun Finfinnee dabalatee guutummaa biyyattii qabachuu akka qabu wixinee baataniiru. Mootummaa aangoo irra jirutti qabachuunis jibba uummata Oromoof qaban osoo aangoo qabatanii Oromoo fi saboota biroo maal gochuu akka qaban ifatti dubbachuu irratti argamu. Caasaan garee finxaaleeyyii kana abbootii qabeenyaa dabalatee hanga mootummaa federaalaatti kan ijaaramanii jiran ta'uu ragaaleen OMN dhaqqaban ni mul'isu. Ka'umsi qabsoo isaanii uummata Amaaraa dhumni isaa immoo biyya to'achuu akka ta'e warri naannoo Amaaraa keessatti hokkora meeshaa waraanaa. Sagalee keenya bara dheeraaf maqaa amantiitiin gabrummaa jalatti qabamnee jirra, afaan keenyaan akka waaqeffannee fi hin barannee dhoowwamnee jirra kan jedhan amantoonni ammaa booda gateettii gabrummaa maqaa amantiitiin nurratti fe'amutti hin baannu hin qabnu jechuun sagalee isaanii dhageessisanii jiru. Bara dheeraadhaaf garboomneerra afaan keenyaan akka nageenye dhoowwamneerra nuti kan jibbaaf miti abbaan sun abbaa afaanii ittiin waa eebbisu sagalee keenya. Sinoodosii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiin kan muudaman Abuuna Istifaanos abbaa aadaa fi safuu akkasumas afaan keenya hin beekne waan ta'aniif hin simannuu jedhan. Abuuna Minaas kan Sinoodosii Oromiyaaf sabaaf sablammootaan muudaman atattamaan akka nuuf ergamuu barbaanna jechuun dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo kutaa lallabaa Wallagga Lixaa Gimbiitti hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo walta'iinsa mootummaa fi Sinoodosii Itoophiyaatiin hidhamuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himan. Hordoftoonni kutaa lallabichaa sanbata darbe jechuun hagayya 5/2023 Abuuna Daani'el kan Sinoodosii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiin muudaman isin hin simannuu bakka irraa dhuftanitti deebi'aa jechuun erga of irraa geggeessanii booda dilbata kaleessa namoonni 40 ol poolisii federaalaatiin hidhamuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himanii jiru. Gabaasni dabalataa chaanee dhiyaata.